Ashama harka fuunee akkam jirtanii kabajamtootaa fi jaalatamtoota chaayinaalaa Ayantuu Asallaa jiru jalatti argamtan nagaan koo bakka jirtatti isin haa qaqqabu bakka jiraattanii bakka eeggamtanii yoo nagdan isiniin jechuun jaaladha. Egaa akka har'a meeshaalee baay'ee murteessaa ta'an qabadheen kara keessan dhufee tura gatii wajjiniin jechuudha. Filannoon keessan kunuuti. Isinii qabadheen dhufeetoo jira. Viidiyoo kana laayik sheer gochuun dagatina warroonni chaayinaala keenya faaraa taatan gargaartan sabiskiraabii godhuun maatii keenya taa'ichuun gamanuma affeerraa kooti. Har'a waa'ee isinii waa'ee rakabootitti irrattii fi waa'ee seeniyaa yookaan immoo isa kan maaqrabaa jennuun kana jechuudha. Isa rakabootii irratti sinii dhibabiirraa sinoota adda addaa gosoota baay'ee irra godheen wajjin dhiyeesse. Isin filannoon keessan kana keessaa kan kam ta'e ofii keessanii ilaallachuu dandeessu jechuudha. Ani kan filattan isin kana filadhe kan jettanii naaf teechisuu dandeessu. Bilbila kiyyallee hin jira yeroo kamiyyuu bilbilli kee jechuudha. Ammas isinii barreessa. Kanaafuu laayik sheer gochuun dagatinaa warroonni chaayinaala keenya faaraa taatan gargaaratanii sabiskiraabii godhaa isiniin jechuun jaaladha. Egaa akka argaa jirtan sinoota kan kunniin kan feetan dimlaayitiiwwan kanas waan isaa adda baasan isinitti hima. Amma fakkeenyaaf dimlaayitiiwwan kun aynata baay'ee jira. 4,000 irraa hanga 2,000 jechuudha. Dimlaayitiin rakabootiin dimlaayitii jechuudha. Siniin isaa 3,500 irraa hanga 800 jira. Siniinis kana keessaa kan filattan isinidha. Kamtuyyuu 800 kamtuu 4,000 kamtuyyuu immoo 3,500 jettanii na gaafachuu dandeessan. As keessatti viidiyoo kana keessatti xiyyaan argisiisuun natti hin mijanne bilbila kiyya qabadhaati keessan itti mareetan isin erga jechuudha. Kun maaliif gatii isin dandeessan? Hoon kana jedhu immoo akkaataa bifa bareedina isaatiin. Dimlaayitiin kun tokkoffaadha. Guddaadha saayiziin isaa luka jala laala. Garaagarummaa qaba lukni jala. Kunii fi dimlaayitiin dura laalta sun garaagarummaa qabu. Wanni hunduu gaafa gatii ilaallu garaagarummaa isaatillee guddina isaatillee beekuu qabna jechuudha. Kanuma ta'eef himxama fakkeenyaaf kan 2,000 bitamee san 4,000 bitan akkamitti jechuun qabdan dursaa laala. Nuti waa tokko gaafa sammuu nutti kennu waa san akka laalluufidha jechuudha. Isinuu laaltanii faraduu hin dandeessan. Luka isaatirra saayizii guddina isaa kara wanni sittan dhufa. Kara sahaanii yookaan maqrabaatitti. Yeroo baay'ee iskiriishuut goonee ergina wantoota wanni aappiiwwan adda addaatirra jechuudha biyyoota adda addaatirra. Roormaanii biyya keenya keessa seeniyaawwan akkanaatii fi adii gooldii wajjin illee jiru wantoonni akkanaa kun jechuudha. Yeroo baay'ee of hin dadhabsiisina iskiriishuut gootaniitu jechuudha. Biyya keessa babbareedatu iyyuu jira. Mee akka argita seeniyaawwan kanan ani irratti xiyyeeffadhee kara oliitti ilaalaa jirtanii kan amma dura argisiisanii fi kuni garagara filachuu dandeessan. Kanuma biyya alaa fakkaata jechuudha. Dirqama isa san jechuun qabdan kan isa fakkaatee bakka roormaanii biyya kanaaf hin ta'a jedhamee itti qaraxamee galeedha jechuudha. Kanaaf meeshaaleen isin wanni irraa ergitanillee haalluudha malee bifa yookaan haalluudha malee wanti hunduu biyya keessa guutee jira. Kana keessaa filannoon keessa yeroo baay'ee immoo filannoon baay'ee ijarra nama mara. Ofii kiyyaafis waan an arge amma aappiiwwan gizee jenne dibbirtiidha jennee aappiiwwan adda addaatirra ni deemna olii gad deemnee gaafa san bakka fedhiin keenya bal'achaa deemu namatti illee erguu dandeenya jechuudha. Kana naa bitta bakka san ga'uuf baay'ee rakkisaa ta'uu danda'a. Akka isin akka biyya keessanii akka humna keessanii akka dandeettii keessaniitti meeshaaleen biyya keessa guutee jira. Dirqama koo hiriyaan keessan 5,000 waa bitteef isin 5,000 bituun qabdan waan 500 illee bitachuu dandeessan humna keessaniin jechuudha. Sahaaniiwwan mirxii ta'anii jira jechuudha. Rigid sahaaniiwwan mirxii gaafa ta'an sahaanii takkittiin birrii 80 hanga 70 sahaanii takkittiin jechuudha. Mirxii kan jedhamanii kan biifeefis ta'an yeroo baay'ee keessumaafis kan dhiyaachuu danda'u ayyaanni gizee jiraatu ayyaanaaf illee kan itti fayyadamuu ta'u jechuudha. Sahaanii kana yeroo hundarratti nyaachuuf osoo hin ta'in yeroo keessummaa yeroo ayyaana waan akkasiisan biifee keessaa fuunee fayyadamuudhaaf wantoonni akkanaa kun isaa gaditti gatiin ni jiru. Amma sun isinitti sahaanii mirxii ta'e biyya keessatti sahaanii takkattiin birrii 80 hanga 70 Gimmaashni meeqa akka ta'e herreegdanii argattu. Darzanii meeqa akka ta'e sanirraan herreegdanii ni argattu.
Garuu immoo yoon kana jedhu sahaaniiwwan ofii keenyaatti fayyadamu. Biiffee keessas ta'ee yeroo hunda ijoollee keenyaa, yeroo hunda maatii keenyaa, yeroo hunda ofii keenyaatti fayyadamnus immoo akkuma dandeettitti ni jiru. Kanas beekuu qabdan. Yeroo baay'ee dirqamatti dhimmamtaniituma sanbichaan haa ta'uufi miti. Qabaannan ishooyyoo dhabnaan immoo akka humna keessaniitiin ni jira. Maankaan normaanii dhaabbataadha. Maankaan isa kan darzanaa yoon ta'in kuuwwan maankaan isni roormaanii yeroo kamuu mana arabootaa keessatti fayyadamtan ni jira roormaaniin jechuudha. Isas hoo barbaadan bituu dandeessa. Warri dandeessan akkanatti kan hishigii isaati waan hundaa of keessaa qabate jechuudha. Akkuma isaanii meeshaalee keekitiin meeshaa salaxaa dhanqican wal qabatee kan jirus guutee jira. Akka isin barbaadanitti jechuudha. Garuu akka isin barbaadanitti guuteetillee jiraatu jireenyi akka ofii barbaadetti nu jiraachisti malee akka nu barbaannetti nu jiraachistu. Jireenyi yeroo kamiyyuu guuttu gorsi kiyya nafu jechuudha. Anama bitaa isin jechuuf miti. Hojiin kiyya beeksisuudha. Yaa ta'u malee garuu gaadaa keessan laalaa, humna keessan laalaa akka isin fakkaatutti maxanii keessaniin bitachuu ni dandeessu. Meeshaaleen garuu akka barbaadanitti ni jira kunuuti. Isin dhiyeessee jira. Ijoolleen keessattuu rakabootii na gaafattanii rakabootii fi siniiwwan na gaafattan sirriitti asirraa argattan jechuudha. Sinii gosoota baay'een isin dhiyeesse. Gatiillee taanaan 800 irraa hanga 4,000 kan jiru isin teechisee jira. Sahaanillee isin teechiseetu jira. Sahaaniin kan biiffee akkam akka ta'e. Kan kaan immoo 60 illee argattu jechuudha. Roormaanii kan irratti nyaata saanii takka. Gimmaashni meeqa ta'a jechuuf isinuyyuu bilbila harkaa qabdanii reegdanii argachuu dandeessu. Haala kanaan fayyadamuu dandeessu. Deebisee asirratti odoo hin dubbatin kan hin dabarre wanni kaartoonii misaaqati. Wanni keessatti illee gumuruukii keessatti yookaan immoo warroonni kaargoo godhanillee yeroo baay'ee bitanii ergan. Biyya keessallee hin jira ijoollee. Birrii minizaariin amma yeroo kana baay'ee waddadee jira. Qarshii keessan biyya ormaa keessatti qisaasichinaa biyya keessan ergadhaati biyya keessanitti itti bitadhaan isiniin jedhaa. Viidiyoo tana jaalattan jedheen abdii qabaa. Warroonni jaalattan laayik godhaa. Baay'ee.